Eebila sadii 2025 akkam jirtu daawwattoota keenya oduu yeroo kana isinitti himaa oduu waliinan Geetoo Lamayyooti. Yaa'ii hooggantoota dargaggoota Paan Afrikaa Finfinneetti gaggeeffamaa jira. Yaa'iin hooggantoota dargaggoota Paan Afrikaa magaalaa Finfinnee galma Aduwaatti gaggeeffamaa jira. Yaa'iin yeroo jalqabaaf Itoophiyaatti gaggeeffamu kun mata duree humna dargaggoota Afrikaa badhaateef jedhuun gaggeeffamaa jiraachuu ibsameera. Yaa'icha irratti dargaggoonni hooggansaa fi ministeeronni dhimma dargaggoota biyyoota Afrikaa garaagaraa walitti ba'an, qondaaltonni olaanoo mootummaa, hayyootaa fi namoonni dhiibbaa uuman biroon argamaniiru. Yaa'ichi har'arraa eegalee haga bitootessa 27/2017 akka lakkoofsa Giiziitti kan gaggeeffamu ta'uu ragaan ministeera dhimma dubartootaa fi hawaasummaa irraa argame ni mul'isa. Ministeerri barnootaa hojimaata barattoonni yuunivarsiitii eebbifamuun dura waggaa tokkoof akka barsiisan taasisu hojiirra oolchuufi. Ministeerri barnootaa hojimaata barattoonni yuunivarsiitii irraa eebbifamuu isaaniin dura waggaa tokkoof ogummaa barataniin hawaasa isaanii akka barsiisan yookaan tajaajilan taasisu hojiirra oolchuuf karoorfachuu beeksise. Ministeera barnootaa Profeesar Biraanuu Naggaa kaleessa eebila 2025 koree dhaabbii dhimmoota misooma qabeenyaa namaa, bobbii hojii fi teekinooloojii mana maree bakka bu'oota uummataa sababoota qabxiin barattoota kutaa 12ffaa gadi aanaa ta'e ilaalchisee qorannoo dhiyaate irratti marii yeroo gaggeessu karoora kana ifoomsaniiru. Sagantaan tajaajila yuunivarsiitii Itoophiyaa jedhamuun moggaafame kun karoora barattoonni yuunivarsiitii osoo hin eebbifamin dura ogummaa barataniin hawaasa akka tajaajilan kan taasisu ta'uu ministeerri barnootaa Profeesar Biraanuu Naggaa dubbataniiru. Sagantaan yoo danda'ame bara dhufu yoo ta'uu baate bara 2019 akka lakkoofsa Itoophiyaatti hojiirra oola jedhame kun barattoonni yuunivarsiitii beekumsa isaaniitti hojiitti hiikuuf kan dandeessisu ta'us ministeerichi akeekaniiru. Itoophiyaatti hanqinni barsiisota 100,000 akka jiru kan ibsan Profeesar Biraanuun hanqina barsiisota ga'umsa qaban olaanaa biyyattii keessatti mul'ate furuuf ministeerichi sagantaalee adda addaa kan akka tajaajila yuunivarsiitii Itoophiyaa karoorfachuun hojiirra oolchaa jiraachuu ibsaniiru. Dhimma akka kufaatii qabxii barattoota kutaa 12ffaa ilaalchisee qorannoo dhiyaate irratti marii kaleessa paarlaamaatti gaggeeffameen walitti qabaan koree dhaabbii dhimmoota misooma qabeenyaa namaa, bobbii hojii fi teekinooloojii Nagarii Leencoo dhimmi barnootaa kan ministeera barnootaaf kennamu qofaa miti jedhan. Koreen dhaabbii mana marichaa sababoota qabxii barattoota kutaa 12ffaa qormaata biyyaalessaa fudhatan gadi bu'uu ilaalchisee qorannoo ministeerri barnootaa gaggeesse dhaggeeffateera. Walitti qabaan koree kanaa qorannichi gaggeeffamuun milkaa'ina guddaa akka ta'e eeruun bu'aan qorannichaa jijjiirama hubannoo uumuu akka danda'u ibsaniiru. Qorannoon kun barattoonni hanna keessaa ba'anii akka of ilaalan, naannoleen tilmaama hin malle ofii isaaniif qabanii fi bu'aa dorgommii haqa qabeessa hin taane ifatti kan agarsiisu ta'uu Nagarii Leencoon ibsaniiru. Itoophiyaan baatilee 8 gidduutti alergii albuudaa irraa doolaara biliyoona 1 fi kitila 800 argattee jedha ministeerichi. Itoophiyaan bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti ji'oota 8 darbaniif albuuda gabaa biyya alaatti dhiyaate irraa galii doolaara biliyoona 1 qabxii 88 argachuu ishee ministeerri albuudaa beeksise. Kana keessa albuudni warqee harka caalu akka qabaatu ibsameera. Mana maree bakka bu'oota uummataatti koreen dhaabbii dhimma industirii fi albuudaa raawwii karoora ji'oota 8 ministeera albuudaa kaleessa gamaggameera. Ministeera bishaanii fi albuudaa Injiinar Habtaamuu Taganyee gabaasa koree dhaabbii dhimma industirii fi albuudaaf dhiyeessaniin ji'oota 8 darbanitti warqeen tooniin 22 qabxii 5 gabaa biyya alaatti dhiyaachuu ibsaniiru. Ji'oota 8 keessatti warqee toonii 6 gabaa biyya alaatiif dhiyeessuuf karoorfamuu kan eeran ministeerichi, haa ta'u malee kan karoorfame irraa dachaa 3 ol dabaluun warqee tooniin 22 qabxii 5 dhiyeessuu akka danda'ame ibsaniiru. Oomishni warqee gabaa alaatiif oolu haala kanaan itti fufnaan dhuma bara baajetaa kanaatti warqee toonii 33 akka ga'u eeruun kanaanis Itoophiyaan biyyoota Afrikaa warqee erguun sadarkaa olaanaa qaban keessaa tokko akka taatu himaniiru. Injiinar Habtaamuun gabaasa isaanii keessatti oomishni warqee biyyattii dhaabbilee fi karaa aadaatiin oomishamaa akka jiran ibsuun warqee oomishamu keessaa dhibbeentaan 95 mala aadaatiin akka oomishame dubbataniiru. Oomishaa fi oomishtummaa warqee guddisuuf warshaalee xixiqqoo warqee alergiif qopheessan hojii akka eegalanis ibsaniiru. Ameerikaan Itoophiyaan illee qaraxa daldalaa dhibbeentaa 10 akka kaffaltu jettee murteessiteetti.
Pirezidaantiin Ameerikaa wayita duulana filadhaa sana akkuma waadaa galanii turanitti amma biyyoota hedduu irratti qaraxa daldalaa dabalaniiru. Pirezidaant Tiraamp roobii kaleessaa eebila 2025 labsii biyyaalessaa yeroo balaa jedhu baasanii hojiirra akka ooluuf raggaasisaniiru. Labsiin ba'e kun biyyootni oomisha isaanii gabaa Ameerikaa irratti gurguratan qaraxa isa xiqqaa dhibbeentaa 10 irraa kaasee akka kaffalaniif dirqisiisa. Biyyootni 60 ta'an sadarkaa balaa guddaa jedhamu keessatti wayita ramadaman gamtaan Awurooppaa, Jaappaan, Veetnaam, Kaamboodiyaa fi Chaayinaa fa'aa jiru. Kaffaltiin biyyoota qaraxa xiqqaa kaffalanii eebila 5,2025 sanbata iftaanii irraa kaasee hojiirra oola. Kan warra guddaa kaffalanii ammoo eebila 1 irraa kaasaa jedhameera. Biyyoota gurgurtaa oomishaa isaanii irratti dabaliin qaraxaa taasifame sun michootaa fi morkattoota jedhee adda hin baasne. Michoota kan jedhaman Ijipt, Jaappaanii fi Kooriyaa kibbaa keessa jiru. Chaayinaan dhibbeentaa 54, Kaamboodiyaan dhibbeentaa 49, Veetnaam dhibbeentaa 46, Taayilaand dhibbeentaa 36, gamtaan Awurooppaa dhibbeentaa 20, Taayiwaan dhibbeentaa 32, Afrikaan kibbaa dhibbeentaa 30 akka kaffalaniif murtaa'eera. Ollaa Itoophiyaa ta'anii kan qaraxni irraa hin kaa'amne Sumaalee qofadha. Akka Forbes jedhetti Keeniyaa, Jibuuti, Eertiraa, Sudaanii fi Sudaan kibbaa akkuma biyya kanaa dhibbeentaa 10 kaffaluun dirqamadha. Afrikaa keessaa biyyi guddaa akka kaffaltu irratti murtaa'e Madagaskaaridha. Dhibbeentaa 47dha. Boostwaanaan dhibbeentaa 37, Angoolaan dhibbeentaa 32, Liibiyaan dhibbeentaa 31 sadarkaa lammaffaa haga afuraffaa qabataniiru. Waan kun biyyoota walgaareffataa turan amma akka isaan walitti dhufan godheera. Jaappaaniif Kooriyaan kibbaa Chaayinaa waliin ta'uun Ameerikaa irratti tarkaanfii walfakkaataa akka fudhataniif walii isaan galcheera. Waraana addunyaa lammaffaa booda seenaa daldala addunyaa keessatti waan Tiraamp amma godhan isa guddichadha jedhamee galmaa'eera. Bara gadaa Baaraak Obaamaa Itoophiyaa dabalatee biyyootni Afrikaa gariin bilisaan oomisha isaanii gara gabaa Ameerikaatti akka baastan kan jedhu kan eeyyamuu fi seera addaa AGOA jedhamuun beekame hojiirra oolaa ture. Gama kaabaan lola bara 2020 irraa ka'e keessatti mirgi namaa sarbamee yakki raawwatameera sababa jedhuun biyyi kun carraa AGOA keessaa erga baafamtee waggaa 3 ta'eera. Ergasiitii bunni, huccuu fi bu'aaleen jirbii gamasitti kan ergamaa ture bilisaan osoo hin taane qaraxni kaffalameetudha. Amma kaffaltiin kun gara dhibbeentaa 10tti ol guddateera. Bara darbee 2024 keessa qofa achitti ergitee galii doolaara kitila 400 fi kitila 65 fi 800 akka irraa argatte mootummaan beeksiseera. Oduu keenya ittaanuun gamtaan Awurooppaa deeggarsa yuuroo kitila 200 fi kitila 40 Itoophiyaaf kenneera. Gamtichaa wajjin waliigaltee sana kan mallatteesse ministeera maallaqaa Itoophiyaati. Finfinneetti ambaasaaddara gamtichaa Soofii Lemsbergii fi ministeera maallaqaa Ahimad Shidee wayita waliigaltee sana mallatteessan akka jedhanitti maallaqni amma bifa deeggarsaan kenname sun kan biyyoota miseensa gamtaa Awurooppaa hundaarraa walitti qabame ta'uusaati. Yuuroon kitila 200 fi kitilli 40 yookaan doolaarri biiliyoonni 32 fi qabxii 3 kenname sun jaarmiyaalee diimokiraasii cimsuuf adeemsa haqaa yeroo ce'umsaa jajjabeessuuf walqixxummaan koorniyaalee akka jiraatu gochuurra darbee nageenyi akka bu'uuf hariiroo gaarii hawaasa keessaa akka jiraatu gochuuf kan ooludha jedhameera. Oduu keenya xumuraatiin namoota seeraan alaa Ameerikaa seenaniif keessa jiraatan irratti adabbii cimaan akka fudhatamu imbaasiin biyyattii beeksise. Namootni seeraan alaa Ameerikaa seenan kan yeroon turtii isaanii irra darbe viizaa argachuuf warri sobaan akkasumas hayyama malee hojiirra jiran kan hayyama malee keessa jiraatanii fi erga yeroon viizaa irra darbe achi keessatti argaman adabbii ulfaataatu isaan eeggata. Kana kan beeksisee imbaasii biyyattii Finfinnee jirudha. Namoota seeraan ala achi seenan yookaan seeraan ala keessa jiraatan qofaarratti osoo hin taane biyyootaa fi qaamota karaa seeraan alaa nama gamasitti ergan hundaarratti tarkaanfii cimaan fudhatamaa akka jiru dabalee ibseera. Kan Ameerikaa seenuun danda'amu karaa seera qabeessaan qofa akka ta'u bulchiinsi pirezidaantii Doonaald Tiraamp akka hordofu ambaasaaddar Ervin Misingaan eeree imbaasichi fuula FB isaatiin har'a beekseera. Egaan daawwattoota keenya oduu keenya har'aaf qabanne kanumaan goolabneerra turtii gaarii qabaadhaa.